Akkam jirtu? Nagaa keessanii? An Dr. Gaaddisaadha. Kutaa sadaffaa kana keessatti gosoota yookaan saabjektii qormaata exit exaamii kan barattoota computer saayinsii fi IT keessa ni dhufu jedhee Ministry of Education baase keessaa inni tokko advanced programmingidha. So warri ITs warri computer saayinsiis qormaata kana ni fudhatu jechuudha. So as keessaa gaaffii torbatu ba'a. Advanced programming kan wal qabate fundamental of programming kan wal qabate akkasuma gaaffii ja'a jira jechuudha. So lamaanuu basic concept isaa beekuun dirqama isin barbaachisaa jira. Kutaalee darban keessatti fundamental of programming waa'ee variable declaration, increment, loop statement wantoota basic ta'an wajjin ilaallee turre kutaa lammaffaa keessatti amma immoo advanced yookaan OOP conceptii waliin ilaallaa jechuudha. Garuu si yaadachiisuuf jedhee konseptii OOP gabaabsee daqiiqaa lama keessatti isinitti himuu yaada. Gara qormaataatti tun deemin maali jechuu kooti. Maaliif akka irra deebitanii yaadattan waan an barbaadee fi tuutoriyaalii daqiiqaa lamaa itti dabaleen jira jechaadha. Gaaffii isa booda gara gaaffiitti deebina. Okay? So walii gala gaaffii 25 qabna jechuudha asirraa. So OOP wanti OOP jechisiisu yookaan object oriented programming kan jechisiisu yookaan languagein tokko OOP support godha kan jedhamu wantoota arfan kana yoo of keessaa qabaatedha. Jalqabaa Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism. Konseptoota kana hunda support godha yoo ta'e object oriented programming dhaan jechuudha language sana fakkeenyaa fi C++, Javaan OOP support godhu wanna ta'eef. So maalidha warri kuni jennee ammoo tokko tokko na ilaalu. Polymorphism maali? Yes, technically defined Google the polymorphism describes situation in which something occurs in different forms. Many forms jechuudha morph jechuun formii adda addaa qabaachuu jechuudha. Yeroo baay'ee functionii objektoota wanna wal fakkaataa dalaganii qabaachuu dandeenya. So sana keessatti maqaa tokko fayyadamnee wantoota adda addaa akka isaan dalagan yoo taasifne polymorphism jedhama jechuudha. Maybe kan inni ifaa isinii ta'u example kana isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf akkuma asirraa argitanii functionii lama qabna. Inni tokko public static double addedha, inni tokko immoo int addedha. As keessatti ilaallu function naming wal fakkaataa. Garuu hojiin isaanii adda adda ilaala. Inni kuni argumentii integerii qofa fudhata. Inni kun immoo double qofa fudhata. So many forms yookaan polymorphism kanaaf jennecha wanta tokko formii adda addaa yeroo qabaatu jechaadha. So asitti dhufnee main functionii keessatti functionii add ka jedhu yeroo call goonu lamaaf sadii yoo ergine amma maal godha? Maqaa add jedhuuni functionii lama qabna. Isa kamiin hojjechiisa kana lamaan keessaa? Confused hin ta'u jechaadha. Maal isaanii ilaala jalqaba? Data type isaanii ilaala. Lamaaf sadii akkuma asitti argitan integeriidha. Kanaafuu data kana gara isa double jedhu kanaan fidu. Asitti fide isa kana hojjechiisaa jechuudha. Double yoo ta'e immoo asitti immoo ilaala. Data nuti pass goone fractionii qaba 2.0, 3.0 dha. Kana immoo eeguu pass goonu gara isa double kanaa dhufaa jechuudha. Konseptiin kun maal jedhama? Polymorphism jedhama jechaadha. So polymorphism bifa kanaan gabaabsinee ilaaluu dandeenya. Inni lammataa immoo inheritance yookaan code reusability kan jennu jechaadha. Koodii irra deddeebinee amma barreessinu wantoota common behavior ta'an bakka tokkotti sassaabnee subclassonni immoo isa sanarraa behaviorii sana akka fudhatan goonee yoo dalagna ta'e inheritance jedhama. Inheritance akkuma daa'imni tokko yogguu dhalatu jiiniin isaa kan abbaa fi haadha isaarraa wanta inherit godhu qaba. Kan lamaan irraa jechaadha. Abbaarraa waan fudhatu qaba, haadharraa waan fudhatu qaba. Akkuma kana inheritance jechuudha. Kanaafuu haarawaatu hin taane isa jiru fudhatee ka haaraamuu kan biraa dabalataa jechuudha. Fakkeenyaaf vehicle class yoo qabaanne jalatti immoo vehikiloonni hundumtuu gommaa qabu hundi isaanii. Mini konkolaataan hundumtuu. Isa keessaa immoo automobilii fi puulii kan gaffaamanii deemanii fi kan ofiin deeman automobiil isaanii. So kan automobiilsi qofaatti kaariif baasnee si kaart riikshoo inni define gochuu dandeenya jechuudha. Kun inheritance kan jennu isa kanadha. Mee example haa ilaallu kanaafis. Fakkeenyaaf asitti kilaasii lama qabna yoo object oriented yoo ta'e wanni nun define goonu kilaasiidha. Bifa kilaasii yookaan objectiidhaani. So employee kan jedhu qabna, programmer kan jedhu qabna. Asirratti wordii kana ilaalaa. Extend this employee jet kana jechuun automatically as keessatti methodii haa ta'u
data type yookaan variably define ta'e automatically fudhata jechuudha gara isaatti. Automatically fudhata jechuudha. Inherit godha jechuudha. So as keessa isa jiru call gochuu fi dirqama employee dot salary jennee waamuu hin qabnu jechuudha. Asuma teenyee access gochuu dandeenya because technically inherit godheera jechuudha. Amma programmeriin employee kana inherit godheera. Asumarraa example gulaaltanii fi dot salary jechaa jirra sitti ilaala. Programmer dot salary naan isa 4,000 kana baasa. Maaliif inherit gooneerra waan ta'eef extend jechuun inheritance dha. C++ yeroo ta'u immoo koodiin kun colony ta'a. Colony barreessinaa jechaadha. Instead of using the keyword extends. Javaatti extend dha. C++ itti immoo colony jechaadha. So inheritance jechuun isa qaba. Inni sadaffaan OOP keessatti encapsulation. It's all about hiding the details or improving the security of any data and variables that you have. Encapsulate. It's a method of wrapping up the data and the code acting on the data into single unit. Kanafu data kallattumaan akka amma access ta'u karaa kutaa yookaan permission idhaan akkan access ta'u goona jechuudha. Encapsulation yeroo jennu fakkeenya qabanatti fakkaata sirraa. So asirratti akkuma argitani class person kan jedhu jira. Mee gara jalqabaatti adeemu. Asirratti waa'ee inheritance yeroo haasofnu asirratti eenye kallattumaanii value salary arganne p dot salary jenne. Kun amma seera maalii cabsa? Seera encapsulation ni cabsa. Detailii hiding goone jechuudha nuti. Sanaafuu kallattii nama eeyyamnuu fi metodii keessa galchinaan variableota sana amma private int agent. Kanaafuu agent kallattiidhaanii kilaasii biraa keessa teenye argachuu hin dandeenye. Akkamiin arganna? Functionii kanaan arganna. Indirectly hide gooneera. Geetii fi set metodii fayyadamnee access goona malee kallattiidhaan argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu security isaa enhance nu godhachaadha encapsulation kan jedhu. Kanaafuu encapsulation yeroo jennu global variable hin jiru jechuudha. Bakka private goone declare goona malee public goone declare gochuu hin qabnu variable kamiyyuu. Ni dhuma yoo abstraction. Abstraction is a process hiding the implementation detail of a system. Bakka kun collective name ila technically tun taane detailing useriin akkam beenne gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf Google irratti yeroo search goonu what is a computer isaa barreessan. Search yeroo godhu algoritmii waa meeqa keessa darbee sana calculate godhee achi barbaadee sort godhee naaf fide. So abstraction jechuun kana detail hide gochuu. Collective name ila jechuudha. Kun programming language hundumaaf hojjeta. So encapsulation ka duukaa ka deemu termoota afurtu jiru access modifier kan jennu. Security level kan jennu jechaadha. So termoota afurtu jiru. Ni jalqaba public yoo variable isaa ta'u, class isaa ta'u, method isaa ta'u, public jennee yoo declare goona ta'e wanti suni package biraa, class biraa keessa teenye access gochuu dandeenya jechaadha. Public dha wanna ta'e. Isatti aansee xinnoo xababbi kan jedhu default kan jedhamu. Default kan dhufu maalidha? Yoo nuti wanna takka hin saamnu ta'e private, public, protected jennee barreessinu yoo ta'e default dha. Default yeroo ta'u scope of default level is within a package. Of course, amma sa public bal'aa miti garuu package tokko keessa warri jiran kilaasonni hundumtu data sana wal jijjiiruu danda'u jechuudha. Inni itti aanu protected. The protected access level has scope that's within the package. Garuu dabalataan immoo derived classiin protected package biraa keessa taa'een kana access gochuu danda'a. Inni sadaffaa narfaffaa jechuudha private. Private wanni ta'e bakka classii modifine keessatti goone sana keessatti access ta'a malee alan ba'u jechuudha. So scope isaa classii sana keessa. A private entity can only be accessed from within the class. So permission isaanii yoo laalle so saniifuu bifa kanaan ilaaluu dandeessu. Amma akka isaan mul'atanii. So publiciin baay'ee banaadha. Protectiin amma tokko banaadha. Baay'ee dhiphaadha. Kun immoo kilaasuma sana keessatti qofa wanta declare ta'e achi keessatti qofa visibility isaanii. Kanaafuu private is more restrictive and a public is less restrictive jechuudha access modifier isaanii. So amma gara gaaffiitti adeemudha. Hojii keenya dalagneemi. So gara gaaffiitti adeemu. Okay, gaaffii jalqaba. Gaaffiin kuni waa'ee polymorphism amma isin understand gootan isin qora. So maal jedha? Asitti resultiin isaa maalidha? Outputiin koodii kanaa maalidha? So akkuma ilaaltan asirratti go jedha. Functioniin sadii maqaa tokkoon define ta'anii jiru.
Garuu keessi isaanii daataa taayipii adda addaa fudhatu. Inni tokko loongii fudhata, inni tokko shoortii qofa irratti hojjeta, inni tokko intiijirii qofa irratti hojjeta. Konseptii kana qabaannaan gaarii. So asaa dhufnu main functionidha miti kan koodiin executionii bakka inni itti jalqabu. Shoortiin y'dha 6 Z7 go y jedhama. Amma gaa go 3 tira isa kan bira deemu. Kan inni bira deemu kan murteessu daataa taayipii y'ti. Y'in maalidha? Shoortiidha miti. Shoortiidha. Kanaafuu kan shoortii ta'e immoo isa kana. Shoortii bira dhufee shoortiin kun maal baasa? System.out.println short. Kanaafuu shoortii output godha jechaadha. Gara iskiriinii ispeesiin jira. Amma immoo isa kana dhufee hojjeta. Go Z. Z'n maalidha asitti? Z'n daataa taayipiin isaa loongiidha. Kanaafuu shoortii erga baasee isa booda loongii kan jedhu baasaa jechaadha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? Short loongii kan jedhu ta'a jechuudha. So kun polymorphismii wanta wal qabate gaaffii isiniif dhufeedha. Gaaffii biraa. Ammas OOP keessan teesti gochuuf kanan qopheessedha. Class student int marks jedha. Class topper inheritance dha. Mallattoo kana beektuun inheritance public student. Inni kun inherit godhaa jira. So as keessatti which feature of OOP is indicated? Asirratti feature OOP kamtu mul'atee jira? Asitti jechaa jira. Maal argini? Polymorphism jira. Polymorphism jirachuu fi functioning adda addaa maqaa tokkoon define yoo ta'edha. As keessa hin jiru functioning adda addaa maqaa tokkoon define ta'e. Kanaafuu asirratti wanti dubbatame encapsulation jechaan wanta bifa kilaasiidhaan build goone yoo jiraate encapsulation hin jira. Inheritance hin jira. Kanaafuu encapsulation and inheritance deebita. Gaaffii itti the feature by which one object can interact with another object. Kilaasiin tokko kilaasii biraa akkaataa inni itti interact waliin godhu objectiin kun functionist ta'uu danda'a. Kanaafuu akkamiidhaan? It is called message passing jedhama. Yookaan function calling kan jedhamu. Which of the following is not an OOP's concept? Afur jalqaba irratti kanan isinitti encapsulation, polymorphism, abstraction, inheritance. Exceptionii wanni jedhu achi keessa hin jiru. Kanaafuu caan deebita. Which two statements are true? Mee pause godhaati ofii keessanii yaalaa gaaffii kana dura. Which two statements are true? Okay. Yaaltanitti erga ta'e deebiin isaa A fi Dha. An encapsulated public class promotes reuse. Yes. An encapsulated class allows a programmer to change an implementation without affecting outside code. True. Gaaffii itti functionii qabna asirratti. Isa booda function callii goone. Test kan jedhu functionii asii qabna akkuma argitanii. Passii goone irraa string value pass goone. Outputiin isaa maalidha jedhaa jira. Gaaffiin kun. So akkuma argitanitti kan nuti kan functionichi expect godhu waan inni eegu stringiidha. Kanaafuu stringichi nali yoo ta'e yookaan immoo leengisiin isaa duwwaa yoo ta'e stringis impiti jedhee baasa. Kanaan achi string is not empty jedhee baasa. So kana keessaa maalidha outputiin isaa jedha. A, B, C, D. Video kana pause godhaatii ofii keessaniin outputii isaa yaala. Eeyyen gaaffiin kun trickiidha. Value kana laala nal jette amma string yeroo paasii goonu yookaan variable stringii ta'uu qaba yookaan immoo quotationii keessa taa'ee deemuu qaba wanni tokko. Nal kan jedhu kun maalidha? Is it a variable? Is it a keyword? Kanaafuu kun maal godha? Confuse godha jechuudha model programmingii keenya. Kanaafuu runtime error fida jechuudha. Runtime. Kun stringii miti, objectii miti, wanni isaan beekamu. Maaliif asitti declare wanna goon hin qabnu. Itu quotationii keessa jira ta'e maal jedha asitti? String is not empty jedhee baasa. Amma garuu maalumti isaa waan hin beekamnee fi an exception is thrown at runtime. So OOP irratti gaaffii akkasii expect godha innufa. Gaaffii biraa. Kun immoo dandeettii inheritance isan jalqaba isinitti himee ammam akka qabattan isin qora. Akkuma asitti argitanii kilaasii sadii qabna. Class 1, class 2, class 3. Asirraa asii ol adeemu class 3 extends to kan extends to jedha. Kana jechuun automatically class 2 incorporate godheeraa jechaadha 3. 2 immoo directly ilaala 2 extends 1. 2 kun immoo 1 dabalatee jira. Kana jechuun directly sadii yoo waamne warri kun sadanuu execute ta'u jechuudha. Maaliif constructor isaanii keessatti yoo constructor jechuun
Function maqaa classii define goonu jechuudha. Yeroo baay'ee initializationidhaaf fayyadamu. Function return type hin qabne jechuudha yookaan bifa gabaabaa. Return type kan hin qabne. Inti minaamin hin jedhu amma akka isa kanarratti akka return void minaamin jedhani asirratti garuu return type hin qabu. Kana jechuun automatically execute ta'a. Maqaa classii sanaa yoo dhofte function automatically of waama jechuudha. So asirratti maal jechaarra main function keessatti new string class 3 waama. Class 3 immoo directly to waameera. 2 immoo 1 waameera. Kana jechuun sadanuu execute ta'u jechuudha. Garuu orderiin isaa akkamittidha? Kamtu dura execute ta'a? 3 dha moo 2 dha moo 1 dha? Maaliif deebii lama tira amma confuse kan nu godhu. Class 1 ni 1 baasa, 2 2 baasa, 3 3 baasa. Deebiin isaa kan amma isin dogoggorsuu danda'u kana lamaan keessaati kan confuse isin godhu. Sadiitu dura waamame kanaafuu sadii baa taansee lama baa taansee tokko baa jechuu dandeessu. Garuu akkas miti. Isa dhumarratti waamame inherit ta'e kanatu ba'uu qaba automatically. Kanaafuu tokko lama sadiidha kan bu'u asirratti. Sadii yoo waamame iyyuu tokko lama sadiitu ba'a jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa 1 2 3. Another question. Which of these interface must contain a unique element? Kanaafuu yoo Java irratti listii qabnaa, seetii qabnaa, array, collection, map gosoota advanced data type hedduutu jira. Isaan keessaa wanta nuti itti galchinu yeroo hundaa uniikii godhee akka nuu kaa'u isa kamidha? Arrayn waan ati itti kennite indeksiidhaan seevii godha. Listii waan ati itti kennite, collectioniin akkasuma. Seetiin garuu yeroo hundaa uniikii qofa fudhata. Gosa programming language keessatti jechaadha. So seetiin deebiidha jechuudha. Which member of the superclass is never accessible to the subclass? Kun immoo access modifier isinitti mentor public, protected, default, private kan jedhu qabna. Isaan keessaa kamtu mul'atu subclassitti kan jedhu private. Because it is private. Which of the following variable violate the definition of encapsulation? Dubbadheen ture jalqabu. Waa'ee encapsulation haasofna taanaan global variable cirumaa balleessuu qabna. So global variable jiraachuu qabu. Because encapsulation is all about hiding the data. Global yoo ta'e hundumtuu access gochuu danda'a jechuudha. Kun immoo waa'ee syntaxitti kan wal qabatedha. Which of the following syntax is incorrect for the class definition? So class define Google akkamitti dalaga? Rule insa access modifier public class jenne jalqabnani then class name dubban. So jalqabnu erra. Student de class de kun dogoggora cimaadha. Maaliif classiitu dura barreeffamuu qaba. Classiin as dhufuu qaba student taanu qaba. So maaf yeroo keenya gumna sakaaniin ilaalle which one is incorrect wanna jedhu fasuma irratti xumur. A constructor is what? Why a constructor is dubbadheera. A function that call itself, a function that has no return type, a function that has the same name as the class name. As keessa kana barbaad. May consist of return type. No. Doesn't consist of any return type. Yes, done. What will be the output of the following Java code? Public static void asirratti output isaa gaafatamne gene sadiidha initially. So asirratti akka argitanii plus plus g dha. Plus plus g maal ta'e? Gene sadii ture plus plus yeroo goonu 4 ta'a. 4 baay'isu 8 32. Kanaafuu deebiin isaa 32. What is the output of the following code? String car table is equal to metal. Kanaafuu yoo seera data initialization keessatti meetaaliin kun kan hojjettuu fi teebiliidhaaf malee cheeriidhaaf miti. Maaliif isa ittaanuudhaaf hojjetti waan ta'eef. Yes, ati garuu tu koomaan jiraate meetaaliin as dhufti isin ittaanu immoo teebiliidhaaf gala. Okay. Chair is equal to chair plus table. Print chair kana print godhina. So maaltu ba'a output kana. So asirratti chairiin initializing taan value qabu. Kanaafuu chair is equal to chair plus table yeroo jennu coding kun compile into maaliif initializing goone ka jalqabu. Table is already initialized, but this one is not initialized. So we can't perform a concatenate operation with the object that was not initialized with the initialized one. Deebiin da. Another question. Kun immoo waa'ee function overloading kan wal qabatedha. Resultiin isaa maalidha? So akkuma argitan classii lama tira test A, test B dha. Test B extends test A kan jechuun indirectly kana inherit godhee jira. Garuu internally functionii kana irra deebinee define goone irra laala. Start. Kanaafuu test B eeguu waamnu isa as keessaa malee isa kanaan hojjetu jechaadha. Override godha hin balleessa sana. Sanaafuu
Outputiin isaa maal ta'a? Mee yaala? Test B kan jedhu ta'a. Kanaafuu object oriented kan wal qabate waa'ee OOP concept, inheritance, encapsulation, polymorphism እና abstraction warna wal qabate bifa kanaan qabachuu yaalaa irra deebi'aa revise of godha. Bifa kanaan dubbisaa jechuu barbaadeeni kilaasii itti aanu keessatti immoo fundamental of database systemiin kan wal qabate viidiyoo gaaffii 40 qabu isinii dalageen jira. Next jettanii asumaan daawwachuu dandeessu. Warri toora kanaaf haarawaa taatan subscribe godha. Toora social media channel keessan irrattis linkii kanatu sheerii gootanii itti tola. Nama baay'ee barattoota baay'ee bira akka ga'utti ammasittuu nagaan turaa isiniin jedha.